salaata shanan keessa raka'aa meeqatu jira? Inshallah xumura isaa irratti raka'aa jechuun maal akka ta'e isinii himaa. Raka'aa jechuun dhaabbii Allahu Akbar jedhanii erga itti seenan booda jilba qabatanii irraa ol jedhanii sujuuda bu'anii hanga ol deebi'an. Dhaabbiin tokkochi sujuuda qabateetiin maal jedhama? Raka'aa jedhama. Dhaabbiin salaataaf dhaabatan kan sujuuda illee of keessatti qabatu, kan rukuu illee of keessatti qabatu raka'aa jedhamee beekama. Salaata shanan keessa raka'aa meeqatu jira? Yeroo meeqa dhaabannee salaannaa jechuudha? A 20, B 17, C 34, D 10. Inshallah sakandii 10 isiniif kennaa, hangasiif yaala. Deebiin isaa B 17 ta'a jechuudha. Lammaffaa salaata shanan keessa rukuu'a meeqatu jira? Rukuu'a jechuun jilba qabachuudha. Yeroo meeqa jilba qabannaa jechuudha. Salaata shanan keessa yeroo meeqa jilba qaban? Rukuu'a meeqatu salaata shanan keessa jira? A 10, B 20, C 15, D 17. Sakandii 10f yaala. Deebiin isaa maal ta'a? D 17 ta'a. Sadaffaa salaata shanan keessa sujuuda meeqatu jira? Sujuuda jechuun adeemsa salaata keessa kallachaan yookaan sammuu keenya kanaan lafa tuquuti. Yeroo meeqaa sammuu keenyaan lafa tuqna? A 20, B 25, C 40, D 34. Sakandii 10 isiniif kennaa, inshallah hangasiif yaala. Yeroo meeqaa? D 34 ta'a. Afuraffaa salaata shanan keessa salaamtaa meeqatu jira? Salaamtaa yookaan yeroo meeqa assalaamu alaykum wa rahmatullah jennaa jedha? A 5, B 15, C 8, D 10. Hanga sakandii 10tiif yaala. Deebiin isaa maal ta'a? D 10 ta'a jechuudha. Gaafii shanaffaa fi gaafii xumuraa, gaafii ajaa'ibaa. Salaata shanan keessa takbiiraa yookaan Allahu Akbarii meeqatu jira? Jecha Allahu Akbar jedhu kana salaata shanan keessatti yeroo meeqa jennaa jedha? Gaafii ajaa'ibaati. Sirritti herreega guddaa barbaachisaa jechuudha. A 92, B 102, C 94, D 85. Meeqa ta'a laata? Sirritti herreegaa deebii isaa walitti deebina. Deebiin isaa maal ta'a? C 94 ta'a. Akkamitti yoo jettan salaata shanan keessa takbiiraa yeroo meeqa Allahu Akbar jennaa? Yeroo 94. Akkamitti? Salaata subhii keessa 11tu jira. Herreegdanii ilaaluu dandeettanii. Salaata subhii keessa 11 yookaan salaata fajrii ka ganamaa qobboroo kana keessa 11 jira. Salaata zuhrii, salaata asriitii fi salaata ishaa'ii keessa 22tu jira. Waliigala 66 jechuudha. Salaata maghribaa keessa ammoo 17tu jira. Yoo walitti edaanu 94 ta'a jechuudha. Inshallah xiinxallaatiin sirritti ilaala. Takka takka yoo hojjettan inshallah isinitti mul'ata. 94tu jira jechuudha. Kanaaf salaanni wantoota kanniin irraa kan walitti qabameedha jechuudha. Rukuu'a 17tu jira, raka'aa 17tu jira, sujuuda ammoo 34tu jira, takbiiraa yookaan Allahu Akbarii ammoo 94tu jira,
salaamata yookaan ammoo assalaamu alaykum ka jennu san yeroo 10 jennaa jechuudha. Gaafileen salaataan wal qabatan, gaafileen xiinxalluu nu barbaachisu wantoota kanniin fakkaatu gaafilee biraallee haala bareedaa kanaan irratti hirmaatuudhaaf, beekumsa amantii islaamaa baratuudhaaf subscribe godhaatiin nu hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.